paartii sadaffaa irratti immoo jechuudha obboleessa isheetu nama rukutee jechuudha. Obboleessi ishee ilma adaadaa ishee rukuteetiin mana sana aashaa yookiin immoo haafilaatu jira jechuudha. Mana sana dhaqnee baay'ee tokko dadhabee hojjechaa jira isaan gargaaree. Otuman hojjechaa jiruuti nagaan daganne obboleewwan kiyyaa nagaan isiniif haa ta'u. Hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyyaa egaa har'as paartii sadaffaa viidiyoo isaa dhumaa jechuudha. Chaalenjiin dabarse keessaa paartii sadaffaan isinii qabadhee dhufe jechuudha. Viidiyoo gaggabaabse isinii hojjechuu barbaade. Sadaffaa irratti immoo maaltu si quunname yookiin maaltu sitti taate kan jedhan si'a sadaffaa irrattis akkasuma hidhaa irratti akkanii hidhamuuf yaalta isheeni garuu akkasuma guyyaa sanas waaqayyo narraa cabse jechuudha. Innaa gaafa sadaffaa immoo maaltu ta'e yoo jettanii manuma haadha ishee dhaqna. Yeroo baay'ee mana haadha ishee dhaqnee ganama halkan fajirii ka'ee mana sana aashaa jira. Aashaa dubartootaa, aashaa warra dhiiraati jechuudha. Obboleessa isheetu nama rukutee obboleessi ishee nama rukutee ka'eetu hidhaarraa hiikama. Hidhaarra gaafa inni hiikamu haafilaa yookiin paartii godhanii jiru jechuudha. Aashaan sun kan dubaraa fi kan dhiiraati. Hin beektu bakka tokkotti miti biyya sana keessatti bakka tokkotti namni aashaa hin godhani dubartootaa fi dhiirotaaf jechuudha. Guyyaa sana maaltu ta'e yoo jettanii aashaa sanatu hojjechaa jirruuti. Lammii Itoophiyaa kan taate tokko Dabra Zayit naan jette obboleettiin sun gara Adaamaa Dabra Zayit anaan jette afaan Amaaraa malee hin beektu. Isheen immoo mana obboleettii jaartii haadha madaamii kooti kan isheen hojjettu jechuudha. Isheenis filhaasaa sanarraa dhufteetti. Wal arganne Itoophiyaadha wajjiniin gammannee hojjechaa jirra jechuudha. Wal gargaarree. Anis of qusachaa hin ejjedhu akkuma mana madaamii kootti ejjedhu maaliif galgalas anumaaf ta'a ana malee namni biraa hin jiru kadaamaa wanti tokko hin jiran ishee sana qofan arge guyyaa sana jechuudha. Isheen iyyuu immoo hin galti yoo isheen nan gargaarree galgala sana finjaala biyyaala sana aashaa keekii maal muramu kana hundumaa kan eegu anadha. Beetasaba mana lamaati achumarraan majileessatti finjaala dhiqanii namatti facaasu. Xurii isaa jechuudha. Xurii finjaala wayi rakkoo akka kaalcharii ta'ee aadaa ta'ee hin beeku ani waansaa ijaaf gaariidha jedhu akka biyya sanaatti namoonni baay'een keessan beektu ija nama jechuun ija namarra bu'uuf gaariidha bishaan sana dhiqaa sanatti fayyadamu jedhanii innaa maaliin godhe seetanii dhiqaa sana ani hin beeku dhiqaan sun maal akka fayyadus hin beeku. Dhiqamee akka mabukaa taatee xiqqishuun tokko jirti. Gasiil finjaalan jedhan sun. Isatti dhiqanii fidanii kushinaa handhiiraa achumatti dhiqanii finjaala dhiqanii qulqulleessa otoo hin taane keessatti bocu jechuudha. Akka afaan nama sanaa yookiin immoo kan namni sun irraa dhugee xuriinsaa akka nama sanaatti bishaan sanatti ta'uuf jechuudha. Innaa han dubartootaas han dhiiraas saatala sana lamaanta mabukaa xixiqqoo sana lamaan yeroo dhufe xurii madha jedheen ani daddafee san dhiqu malee wanti sun akka faayidaa qabu hin beekan. Waan kanas argees hin beekus. Innaa yeroo bishaan sana fuudhee nafa angalaase mabukaa sana lamaan keessaas dhangalaase finjaala han dubaraas han dhiiraas xirrixi godhee dhiqee fixe. Kushinaa dhufan obboleettii ishee wajjiniin dhufanii kushinaa lama ta'anii dhufanii ween gasuul naan jedhan maayinneenaan finjaala inni dhiqame eessaa jedhan xuriima nan dhangalaase maal gootaree xurii miti qodaa dhiqeen rattabee rafaka inna achumaan bakka isheen na qabachuuf akka tokko natti taati. Anis harkarraa akkas godhadhee itti qajeele waan dhufte gadaa dhuftu ofirratti dhiisu isheenis na rukuchuuf natti fiigdi anis ishee rukuchuuf itti fiiga gidduutti warri aashaa sanarraa anigaa yeroon aarutti sagalee guddaan dubbadha jechuudha. Ani eenyus fundura koo duuba koo maaltu jira kan jedhu dafeen aara yeroon aaru sana waanan godhun beeku jechuudha. Yeroo sanatti
dhufanii gidduu keenya galan. Inni dhaarraa bahees obboloota dargaggoota baay'ee qabdi. Inna yeroo sana isaan dhufanii gidduu keenya galan ishees achi harkisu natti gamti anaanis as harkisu. Yaani obboloonni ishee nama gaggaariidha garuu dhugaa dubbachuuf isheerraa obboloonni ishee nama gaggaariidha. Laalaa kallii jedhu isaan ishees achi harkisu anaanis kallii jedhu. Anis akkuma waan hin jira miti akkuma biyya keenya keessatti zarraaf jedhaniitti ka'an anis zarraaf jedheetti ka'a jechuudha. Zarraaf jedheetti ka'a zarraaf jedhe achumarraan isheen baasanarraa baasanarraa maktaba geessaa jette. Ennaani eenyu haa geessu ammas guyyaa sanas namichi hin jiru mana. Guyyaa sanas akkasuma fidema paaspoortii jechuu jammare. Paaspoortii fidi birrii jechuun jammare gaa dhaabadhe barrii qabadhe gaa guyyaa sanas ani barrii qabadhe narraa baasaa jette ka guyyaa sana baasaa narraa jette isheen otoon du'een bultu ammana kana jette isheen guyyaa sanas. Innaan aasiniin jedha bagan jedhaan immoo bagan galabbaxee bagan dhangalaaseen jedha aare bakka hanan amma kana ejjechaa oole hannan ilaallanne hojii koo kan hin taane kanan amma mana lama amma kana ejjedhu irrattu kan galatan qabne kan isheen akkasnaan jetti kan jedhu bakka aare gaaniqa aareenaan isaaniin kee geessaa hidhaannaan lakki har'an geessinu saayitiin darbeetiin jira halkanidha kalas boru ganama kaafnee ishee geessinaa maktaba jedhan. Ishi jedhanii ganama kaanaan isheen kee sayyuu ishee fooqirra jirti ishee wajjiniin wal daddarbachaa dhufanii kushinaa achuma kushinaa keessaa sarrafe hirribnis nan qabanne jaartiin haati ishee sun immoo na sossobdi. Ani immoo nan booha achi isaaniin kee ka'anii qursii qopheessuuf dhufanii beekan immoo hojii hojjechuun beekan dhiiradha. Dubartoonni isaanii akka dhiiraati. Foco zamme jedheen dhaabadhee ilaallan foco gursaa ejjenna foco godhu jechuudha. Callisee ma'aggeeffadhee ilaalee isan booda isaaniin kee si geessinas naan hin jenne ammas deebi'anii bulanii immoo cal jedhanii hundumasaa cal jedhanii gallee manatti. Isheenin kee inni namichi ufee nu eegee jira aannan ho'isinaan jedhe gaafanni aannan ho'isinaan jedhe bisdaafa lakkinaan jette dhufte achitti. Ennaan isheen kee meerri aannan naan jedheen ennaan isheen hin godhiin jetteen jedheen itti maaliif jedhe ka achi isheenin kee amma na arrabsuu jammarte kaleessa akkas goote jette itti mun jammarre xirqim godhe ati akkas nan goone amma ati biiroo na geessi isaatiin. Amma biirootti na deebisi lammataa mana sanan dhaqu an jedhu ammas dubbisa edaa ati achi geessiteetiin ishee miidhaa jirta jechuun zarraf jedhee ka'e innis naaf ka'e jechuudha. Waaqayyotu naaf kaase ishee lolee achumaan hidhaatoon galiinis nan hafee achumaan bakka isheenis naan lolti hin araaramna anis naan lolaa hin araaramna bakka kanumaan lolli keenya hafee itti fufee hanga waggaa 3 ejjedhee waggaa 3 ejjedhee ka'een isan booda nan gala jedheen qophaa'ee galuuf gaafan qajeelu Filiippiinii tokko fidanii Filiippiiniin finnaan harka koona dhukkuba jettee uftee guyyaa 4tti mana yaalaa nageessaa jette mana yaalaa geessanii qoratanii dhukkuban qabdu du'ee badu mana kana ne jedhu jette. Isaaniin kee birrii keenya nuu deebisanii ishee an biirootti deebisanii isaan immoo birrii siniin deebisnu bakka ishee kaddaamaan biraa sinii finna malee birrii kaashii sinii laannu jedhanii didan. Jedhanii gaafa isaan didanii ammas isan galuuf ka'e hanga gaafa kaddaamaan dhuftutti hin teessa malee hin galtu naan jedhanii jechuudha. Achumaan bakka ganaa Filiippiinii an biraa bakka buusan ammas Filiippiinii an biraa dhufte Filiippiinii sana hojii barsiisee ji'a 2 ishee faana ture hojii barsiiseen gara biyyaa galee jechuudha. Gara biyyaa galee bilbila bitadheen gale. Bilbila bitadhee galee bakka wanti tokko maatii wajjin gammadee maal jedhee haala jireenya biyya keessaa ilaalee hin ulfaata waanan go'uun dhabee ammas daldalaa hambiraatiin nama biraa mana biraa dhaquu korra amma bakka maal na gooti kana booda bilbila bitadheen jira anis waa tokko bareen jira yoo rakkoon uumame nan badaa jedhee karoorfadhee isaanis viizaaf tikkeettii naa ergan jenna manuma sanatti deebi'ee waggaa hamma kana mana sana ejjedheeti gara biyya kootti deebi'ee jechuudha. Uma viidiyoo koo yookiin immoo xumurri viidiyoo chaalenjii biyya Arabaa keessatti inni ijoo ta'e kanaan wal qabata. Kana keessatti namoonni yeroo baay'ee gaafa mana namaa haqanii takkittee guyyaa tokkollee gadditee hin beektu itti tolee
gammaddee akkasitti jiraachaa turte galteefaa kan jedhantu jira. Namoonni baay'een kan obsan qabne wantoota baay'eetu naa gale boodarra jechuudha. Guyyaa sana toon obsa dhabee waa tokko godhee yookiin immoo isaan waa tokko na godhaniiru ta'eeti ani nama waggaa amma kana turus miti, nama biyya isaatti deebi'us miti, nama sagaleen isaa hin dhaga'amne dhalleeni eessa jirtaa namni jedhee namni na barbaade na arguu hin dandeenye ture. Intalli ebaluu eessa dhaqxee maal taate jedhaniima callisanii dhiisu turani jechuudha. Akka ammaa kana sagalee namaa ta'uun hin jiru, bilbilaan wal hordofuun hin jiru, waan baay'eetu jira ture. Kanaafu Waaqayyo bara fidee guyyaa fidee waan hundumaatti immoo deebisee immoo mootii manicha irratti si godha jechuudha. Waaqayyo booddee ergangalee deebi'eeti mana sanarratti akka nama aangoo qabuutti, akka nama mana isaa ta'eetti safaree itti laatu hani waan hunda kan ajaju ana. Isan booda mataan isaanii gadi jechaa adeeme jechuudha. Gadi jechaa mataan isaanii isaan na baqa ol jedhanii na ilaaluu dadhabuutti adeeman. Kanuma Waaqayyo godhe malee ana miti jechuudha. Baqa waan hundumaa akka waan ani mana kootti akka waan ani isaan ajajuutti gadi jedhanii bulanii jechuudha. Kanaaf yeroo fedhe gaafan fedhe keessaa ba'uuf jedhu immoo akkamitti galtaa maaliif galtaa jedhanii deebisanii ofuma isaanii iyyuu akka ani hin galle yookiin immoo akkuma ani achitti hafuyyuu barbaadanii jechuudha. Kan duraa otoo kontiraata waggaa 2 hin xumuriin na galchuudhaaf kadhan garuu Waaqayyo waggaa amma kana dheeressee. Kanaafu namni karoora malee yaada malee karoorri kan Waaqayyooti. Waan hundayyuu riiskii kan namaa qabu Waaqayyoodha waan ta'eef haala kana keessan ture isiniin jedha obboleewwan kiyya qaalii. Namoonni baay'een chaalenjii akka kana qabdu gaafa biyya galtan chaalenjii keessan sheer nuuf gootu isiniin jechuun jaaladha. Turtii biraa yookiin viidiyoo biraan walitti deebinaa kana fakkaataa turtiin kiyya nagaan naa tura.